kanan dhaqi siin jedhe nagaasaa bira deemte bakka biraa ta'u jedhee cufe aaree akkuma nu fara deebitee jedhanii ani hin barre akkuma ta'ettu paaspoortiin bahee jechuun nagee yeroo paaspoortiin bahee ka'u immoo intanaa ta'e maal maqaan isaa yeroo paaspoortiin bahee ka'u waan haasaa saxaxaa dubbaa kana dandeenye dubbadhu beekta paaspoortii yeroo bahee ka'u umuriin siin geenyu umuriin sii ji'a sadii moo maal qaxaa ammala paaspoorticha kan itti bahee jechuudha bakka ji'a sadan kana taa'ee bakka jedheetanii dhiisi laa astagfirullah dhuftee mubaarak jettee gastii irratti boosse maal jette ani bakka biraame akkasuma tasfaa godhetti maal taate biiftu akkas akkasii dhukkuba akkanaa qabda naan jedhanii dhukkubichi immoo biyya biraa nan geessu jennaan maal wayyaree na yaalchisaa deemee kakootu hin jedheen kunooti miti waraqaa ittiin dhukkubfate gastii dhumarraa gadi buuseen dhaqeetii gattee naganaamii koo qabdaa waraqaa ittiin dhukkuba qabda jedhame naa ergiin jedheen ergiteettaa dhiifteettaa keessa ni gaaffii waraqaa ittiin dhukkuba qabamte naa ergiin jedheeni sana booda tawwalee gaafannaan mubee baga gammadde akkas akkas naan jedhee doktorri wayii akkas akkasii nama tokko tokko irratti wanta akkanaa akkanaa mul'ata maal maal naan jedhee nagaan ta'e immoo jette yaa rabbi galata kee deemuun isa ta'u deemuun isa hafu baguma mucaan nagaa taatee jedheen amma immoo umurii jedhame umuriidha ji'a sadii siyaafaa mubaarik intaloonni gagaar ga'aa saame nan himatame ta'ee himatamaa ta'e hin dhiyaadhe ta'ee galateeffatamaa ta'e hin beeku gattiteefi hunduma dubbannaa jechuudha waa dhufachuu beeku gaafa haasaan kaate haasaan kaasu gaafa namni kaase garuu nan fixaa jechuudha. Mubaarak maallaqaan argadhee kanarratti xiqqoo naa dabalchiisiiti mucattii an bira taa'aa ture galatanarraa qabdi isiillee gargaaruun barbaadaa jettee maali biiftuu ummanni boo'ee boochisee walitti sii qabaa jira argaarta maallaqaa deebi'ee immoo hiriyaa keessanaaf maallaqa gaafachuu ani hin danda'u isanii maallaqa gaafachuu uummata hin danda'u isi ofirraa deemi dhaxxayyuu gargaaruu dandeessa jedheenuman irra darbe booddee ta'amaa dhaqee umurii ta'uu naan dhaga'u waa gochuu hin danda'u miti an shaayeen naga daafanii jette erga shaayee naga duu ta'e birrii walitti naa qabeette erga shaayee naga duu ta'e ji'a sadan kana itti shaayeen naga dini nageen jedhe ammas ani gaa waa hunda uummataan hin dararu obboleessoo kiisii kooti baan jiru kiisii uummataati baara uummata kana yoo nadha qusadhe boris naa gargaara waan akkanaa gati deebi namni rakkataan isii qofaa miti anamman deemuun qaba waa achumaan Bakka mu beri mo lubbu ati dhuguma rakkattuudha moo qanfaa'idha. Qoy namfita qoy doktor namfita kama gara gaafatte namfita ka achumaani galata dhabuus ta'a beektaa ibsaan kun gaafa sana wallaahi dhufe azanee birrii kuma furtama kenne yeroo dhan dhufe naa cufa rabbiin rakkoo isaa saafa cufu ibsaan nan saalfadhee annama anumtu yoo mucaa kana deddeebisee gastii irra fide doktor waan jedhamu hin beektaati. Fuula tokko gisee lama sadii yooti fidde maal ta'a beektaa nama wajjin qooddate taata booddee hin beektaa. Amma rabbiin si fide malee birrii mubaarakii guura jedhaa turanii bara. Infinna kan rakkoon qabuuti. Muu beeksisee tokko na dhaga'anis nan dubbadhaa. Ifamaa wajjin geesseera na fixeera sana booddee umrii sana ji'a sadii finfinnee taa'uun dirqama miti ammas immoo irra deebi'amee gargaarsi gaafataa miti gargaarsa kana gochuu hin dandeenyaan maaliif jara keenya tikkeetti kutaafi kana godhaafi paaspoortii baasaafi jedhaan ture ammas immoo ji'a sadii umrii si hanqate mana shaayii bannaafi jechuun natti ulfaannaa namaa lan jedhee nageen jedheen gastiidhuma irratti laakuma nagee kottu nama tokko bareedaa naa barbaade nama siin bira hojjettu araba jala yoo hojjechuu dhaqaarti nama keenya bareedaa wayii naa barbaadaati ji'a sadan kana nyaatanii buluuluma hojii qallaalii nyaatamee bulamu ji'a sadan kana kanuma nyaattee hooma saamunaa argattee bultu itti naa barbaadaa naa galchaa jedheeruman cufee kana birrii wayii kan soban qabne birrii 18,000 moo waan akkasii wayii waan doktor argaanii qabuun bakka barbaade yoo himate waan irraan argatu obboleessa keenya sabboonaa akaawuntii isaa jalaa qabamee jira. Sila dubbachuu barbaadu garuu kabaja koo irratti tajaajila waan ta'eef sabboona akaawuntii isaa jalaa qabamee jira. Namni immoo diina qaba sila dubbachuun hin taatu ture jalaa qabamee jira eenyuun hin beeka ijoolleen Dubaayis hin beekti innis immoo biyya galee dhaqee maallaqa sana falmataa ture. Birrii gara 700 moo maal jalaa qabamee jira isitti simeera birrii 18,000 moo Dubaay irraa galata nuu oolee walitti nuu qabee mucaan
ittime isuma rattoon qabame sinuma rattoon qabame yoo sana himataratte ana borsaan baari kingalle akkaawuntii qabamee jira amma chee gochuu danda'a namni Itoophiyaa jiru akkaawuntii isaa birii kun saddeetii jecha amma mucaanii sobeen kanaan jedhu dubbiin jiru kana kan biraa yoo maallaqa wayii nyaate mubaarak jedhame ta'e kunoonis viidiyoo banadheen kaara waraabbadhaa sumuliin tokko nakee rannaan kafaluudha qophi amma ciao. Mube. Biftu. Eegi dubbataa biftu carraa siyaa kennaniiti turime eegi asli mubaarak jechuun akkuma amma jedhe kana fakkeenyaa fi amma gaafsan gastiira namni ture ana dhugumaanillee akkaawuntii irra gaafa galchuyyuu maqaa miidhagdii kanaatti naa bahe baasanii natti ergan akkaawuntiisi ishee irratti galanitti fakkaata akkaawuntii birrii 50 amma waan isaa waltuun qabu waan kana yeroo tokko asiin dura haasawa namni miidhagdii kana gaafatu laalaa ture indee waan kanaanuu birrii akkaawuntii irra galchi namni maqaa nama balleessuu barbaada akka nama maqaa nama balleessan yaada kiyya keessan naa ture wanti sun inni biraa mucaan kuni gaafasi wanni hundi xumuramee adda deemne amma inni umriin iyyuu haa ta'u akka hafteerti isin nu ani ilaa kaleessaa iyyuu jechaadha amma mucaa sanaan uf jalaa biloog godhanii barbaadaa ture siifan jetti moo maqaa sii wallaalee intala gaafa 35 kennitee mubaarak eenyu maqaan isii gidduun naayin in dhoggattee leelliseeni waan ta'e wayit maasi dhoggattee birriin kee maal ta'e mubaarak biratti birriin siin guutamne maaf hin deemin jedhee hangaafannaaniin anatu kaase dubbii kana amma jennaaniin micaan suni mallaqa na dhoggattee mallaqa gaafsan akka namni illee naan guurre gootee achi baatee illee na dhoggattee maal jettees dhoggattee naaniin ijoollee ambootin sisee silaasii kennaa ture ati ijoollee amboo waan hin ta'iniif mallaqa sanan siin galchu soorii jettee bilbila irra cufattee deemtee naan jedhe. Sammalee illee bara abbittiin faati ifama wajjin biiftu gaafa ani akkaawuntii asii baniif siin jedhanii baankii dhufee uftee birrii baajaajillee natu si erga bishooftuu turtee iyyuu ati bishooftuu irraa si fuudhee finfinnee si geessee burraayyuudha akka baasattu atantamaan jedhame. Isa boodas turtee ji'a booda anaaf si wal argine COC atantamaa ana biraa fudhadhu siin jennaan lakki asitti na galmeesse naan jettee naggaa na fakkaate naggaa ta'ee nama wayittu si baase mucaan ati bira turte sun si baasee jira miti. Amma gabaabaa akkana goona kaa. Akkana goonaan intala durbaati nama intala durballee uf jala qabu hamtuu dubbachuun barbaadu dhiifama naa godhi asni amma akkana goona dhageeffadhu hundi keessan dhageeffadhu kumaan bituraa kun isin warri isaan dura bira dhaabbattanillee galatooma atillee yoo mallaqaaf jecha haadhaaf abbaa ka'u akka ta'e rabbi si haa dhiisu abbaan barbaade nama 3,000 ilaalaara karaa keessaa dhufee si haa gargaaru gargaara wal dhayaa akkana kana ani danda'u warri as jala jirtan illee qaruma qiyyaasaatiin gargaara malee na of kolchaa dhiifama biiftuuti yeese rabbi si bira haa jiraatu galatoomi ulfaadhu karama kana yoo dubbii kana gabaabsee naa wayyaan gara kiyyatti. Namoota akkasii isiidhaa ol rakkatan danuun Itoophiyaa keessatti argaa oola. Asni dhugaa dubbachuudhaaf asii maal waa tokko dubbachuun barbaada. Hojjechuudhaa fi haadhaaf abbaa kan ta'anitti dhabuu fi wannan gargaareef namni akka. Jiru. Dubbiin wal xaxaadha isinii galee qarshiin kun rakkoodha. Qarshiin rakkoodha. Amma mucattillee akka namni marrajaa garaagaraa itti baasee hamtuu godhuun barbaadu. Mucattiin xiqqoo imaanan qabdu. Ani durumaa gidee isin hammaama keessa fiiduun shakke gidee isin gargaara isin jettanii namni rakkoo himata isin gargaaramu obsaa intarvii goona isiniin jedhe. Ani garaa laafa malee arrabaaf iyyaan jabaadha garaa keessa laafa. Isin warra koomentii toonoo gabbayyaa haasofsiis akka kayyuufe kaasira deemu. Isinii galee rakkataan baay'ee jira duniyaan kunillee nama sobdii. Amma mucattiin tun mungkin warra qaffayii bira jiraatu mala manuma Oromoo duriyyee Oromoo jiraatu mala amma reef gidee dura seentu hammaama keessa jirtee fiigaa turte amma soofarra ciiftee haasofti amaartitti reef sodaattee hammaama seente amma akkamitti soofarra ciibsite ija siyaasatti ilaalaa waa hunda birrii reef mubaarakiin biratti guurame amma akkamitti akkaawuntii irratti deebi'e. Mucaan kun kakuma 40 galchisuun 2,000 jedhaa turarreef akkamii 40 ta'in dhufnaan. Jamiilan eessan dhuftee siyoosii barsiifte. Inni isinii galee akkanumatti wal bira lallaalanii
dubbii waan baadallee namaan hin jedhan gamaa gamana lallaalaniitu marabbi haa qajeelchuu jedhanii bira ta'a waan akka